lafaa kanarraa kan gatiinsaa ulfaata ani yoon taa'ee yaadu haadha natti fakkaata. Obboleessa yoo jette haalaan nama jijjiira. Waan barbaadu dhabnaan immoo du'aaf namatti hiriira. Obboleettiin madaaluuf kan ishiis galman ga'u jaalalli haadha hadda himee fixuu hin danda'u. Osoo fi nyaatteen quufne kan namaaf garaa baattu garraamii afaanii fuutee sabeela'eef laattu. Haadha jechuun warqeedha kennaa badhaasa waaqaa. Goota jaalalaan guutte kan onneen ishii haqaa. Biyya lafaa kanarraa kan amalli ishii takka itti dabalan qabu haadhuma qofa bakka. Biyya lafaa kanarraa kan gatiinsaa ulfaata ani yoon taa'ee yaadu haadha natti fakkaata. Obboleessa yoo jette haalaan nama jijjiira. Waan barbaadu dhabnaan immoo du'aaf namatti hiriira. Obboleettiin madaaluuf kan ishiis galman ga'u jaalalli haadha hadda himee fixuu hin danda'u. Osoo fi nyaatteen quufne kan namaaf garaa baattu garraamii afaanii fuutee sabeela'eef laattu. Haadha jechuun warqeedha kennaa badhaasa waaqaa. Goota jaalalaan guutte kan onneen ishii haqaa. Biyya lafaa kanarraa kan amalli ishii takka itti Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Fayyisee Mangistuu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa Waaqayyoo isiniif baay'atu isiniin jecha har'a immoo oduu gaddaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha. Innis maal yoo jettan akkuma beekamu Dooktor Asilii namoonni hedduun hin beekne jiru Asiliidha. Gama TikTokitiin akkasumas sooshaal miidiyaa fuula Feesbuukitiin TikTok irraa gara giftaroota keessaa isa tokkodha. Akkasumas Asilii jechuun dhugaa baay'ee nama baay'ee cimaadha. Nama rakkataa bira dhaabbatu, nama sagalee ijoollee arabaatti ta'uu, biyya keessaa ta'uu, qaama mootummaatti sagalee nama ta'uu, jaarsummaatti nama waamamuudha. Asiliin baay'ee nama dandeettii cimaa qabudha. Akkasumas yaa ta'u malee jechuudha guyyaa har'aa haati isaa boqochuudhaan baay'ee gadda keessa jira. Kanaafuu Dooktor Asiliidha jajjabina hawwinaa fi hundumti keessanuu amantaa qabdaniin Dooktor Asilii Waaqayyoon haadha isaa mootummaa Waaqayyootitti nagaan ishee haa fudhatu. Kanaaf akkas jedhama natti fakkaate dhiifama kaa'ee nabsi isaanii amaaru isin immoo yuutu Dooktor Asiliidha jajjabinaa kennu maatii isaa hafan irraa gadda kana booda gadda ittiin deebisin jechuudhaan Dooktor Asilii kanaan oduu biran darbinaa isin jechuun barbaada. Egaa Dooktor Asiliin barreeffama dheeraa barreessee jira. Baay'ee yeroo baay'ee jechuudha harmi isaa fayyifachuudhaaf biyya keessaa biyya alaatti qoricha harmi isaatti fayyifatu Dooktor Asiliin akkuma sooshaal miidiyaa gara TikTokii kanaatiin namoota hedduudhaan wal beekaa hiriyaata kumaatama qaba. Haa ta'u malee qoricha harmi isaa fayyifatamu kana argachuu hin dandeenye baay'ee xaaraa ture. Dooktor Asiliin harmi isaa fayyifachuudhaaf karaan inni ittiin hin xaarre hin jiru ittiin barbaanne hin jiru jechuudha. Afaan kuukaa wal keessa makamaadha. Kanaaf fayyifachuu hin dandeenye namni hunduu dhalachuu hundumaa fi egaa guyyaan ga'e eenyumtuu oolan qabu eenyumtuu isa eegganna. Kanaaf maatii Dooktor Asilii hundaaf jajjabina hawwina. Haa ta'u malee Dooktor Asiliin akkana jedha osoo akka hiriyoota kiyyaa ispoonsara bitadhee biyya faranjii deemuuf fedha. Osoo akka hiriyoota kiyyaa biyya ormaa jiran kamiituu manaa fi konkolaataa bareedaa bitachuun qalbii nafeetu qalbiin nafeetu fedhiin dhuunfaa kootitii fi fedhii ijoollee kootitiin dhiisee biyya bahee biyya baqaa keessatti taa'ee qananiifachuudhaan hamma humna kootii nan
hamma humna kootii xiqqaa kanan siif amma humna kootii mana xiqqaa kanan siif ijaare baadiyyaa irraa gara magaalaatti galcheen ture harmee koo. Silaa yeroo kuni yeroo ati dhukkubsattee daawwaa dhukkuba keetii dhabamu osoo hin taane akka yaada kootiitti yeroo daqiiqaa tokkoof mataan sin dhukkubne ture. Osoo maallaqa qabuu daawwaa dhukkuba keetii bakkan siif bituu dhabee bakkan sii bituu dhabee osoon hiriyoota 10,000 qabuu daawwaa dhukkuba keetii hiriyoota koo guutuu gaafadhee dhabe harmee koo. Egaa harmee koo kan ani siif filadhe osoo hin taane kan rabbi siif filatetu caala waan ta'eef rabbi ramata keessatti mana ofii siif haa ijaaru deessee koo jechee jira. Dhugaa akka baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Doktara Siliinkaa harmee isaa fayyifachuudhaaf karaa hedduudhaan xaaree jira. Karaa hedduudhaan garuu haa ta'u malee qoricha harmee isaa fayyifatee argachuu hin dandeenye baay'ee kan nama gaddisiisudha. Doktara Siliinkaa harmee isaa dhugaa biyya namaa keessatti jechuudha. Doktara Siliin xiqqoo ta'eeti kan biyyaa ba'ee akka barreeffamni biraatillee jirutti haadha kiyyaa har'an dhaqee arga boruun gala osoo hin jedhu haadha kiyyaa osoo hin argin gara addunyaa lammaffaatitti deebi'uun baay'ee na gaddisiisa jedhee jira. Dhugaa kun baay'ee nama gaddisiisa. Ijoollummaa kiyyaan biyyaa ba'ee har'an gala boruun gala osoo hin jedhu. Egaa hundi keenya Doktara Siliidhaaf jajjabina akkasumas maatii isaa maraaf jajjabina hawwina. Hundi keessan hunduu eeggachuu hin dagatinaadha. Jajjabina maatii isaatiif firoota isaa hundaaf maatii isaa hafan hundaaf nageenya haa deebisu jechuun hin dagatinaadha. Egaa namni tokko jechuudha biyyaa bahee maatii isaatirraa adda bahee yeroo baay'ee ture. Maatii isaa san har'a boruun arga jedhee jiruun addunyaa tana hin guuttu. Addunyaa sagalee akkuma jedhamu san jiruun nama guutuu hin danda'u. Waan tokko sirreessitee tokko tafa isaan guuta osoo jettu umuriin namaa biyya ambaatitti tura. Akkasumas immoo hojjetu kana keessaa osoo kanan hojjedha sanan hojjedha jedhu namni tokko kaayyoo qaba. Kaayyoodhaaf biyyaa baha. Gaafa kaayyoo san yaade immoo maatii yaadu kaayyoo isaa sanii wal qabsiise maatii isaa san gargaarsuudhaaf akkuma viidiyoo irratti argitanitti Asliin maatii isaa haadha isaa baadiyyaa irraa kaasee magaalatti galchee namni nama hin qarqaara nama hin jijjiirrata garuu du'arraa nama oolfachuu hin danda'u. Asliin haadha isaa baay'ee jijjiiree jira. Baadiyyaadhaa kara magaalaatti galchee mana bareedaa keessa jiraachisee jira. Garuu haadha isaa immoo du'arraa oolfachuu hin dandeenye. Kun waan rabbirraa dhufeedha waan ta'eef kun nama tokko oolchuu hin danda'u. Waaqayyumaa kan fayyisus kan karaa addunyaa lammaffaatittis murtii kennu malee oduu kan fayyifamu ta'e Asliin harmee isaa fayyifata ture. Ta'u malee waaqarraa kan dhufe immoo jitu uumaa gochuu hin danda'amu. Hundi keenya kanumaaf teenya. Egaa baay'ee nama gaddisiisa. Sigdatiin baay'eedha kaa'ee. Dhugaa baay'ee na gaddisiise. Akkasuma namoota hedduutu bu'ee sheekonni illee kan akka Mubaarak Musammaa namoota baay'eetu gadda isaanii ibsate. Dhugaadha. Namoonni hiriyoonni Asliin hiriyoota baay'ee qaba biyya keessaa biyya alaa biyyoota adda addaatirraa kan namoonni baay'ee wal beeku. Kanaaf namoonni baay'ee gama TikTokitiin guyyaa har'aa gadda isaanii ibsatanii turani. Haa ta'u malee dhugaa wanti baay'ee nama gaddisiisu harmee isaa fayyifachuudhaaf qoricha biyya keessa biyya alaa osoo maatii isaa gaafachuu hin hafin osoo qoricha barbaadu hin dhiisin osoo ijaan hin argin jalaa du'uu isheeti. Wanni guddaan baay'ee garaa nama nyaatu. Hundaafuu jajjabina isaaf haa kennu rabbiin. Harmee isaa immoo jettu rabbii ramadata. Waaqayyoon ifama. Waaqayyoon mootummaa
waaqayyo isaan haa dhaalchisu. Nafsi isaanii hamaaru jajjabina maatii asii hundaaf jechuun hin dagatinaadha. Viidiyoo kana yoo isinitti tole ishee laayik godhaadha. Akkasumas du'aa gochuuf hin dagatinaadha. Viidiyoon kiyyaa har'a qabadde isiniif dhiyaate asuma irratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura.